Ashamaa akkam jirtu maatiin Caalee Akaadaamii guyyaa har'aa immoo viidiyoo keenya haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin faayinaalii egzaamii paartii tokkoffaa kanaan dura hojjennee turre. Har'a immoo paartii 2 gaaffii 26 irraa kaafnee kan itti fufnu ta'a jechuudha. Chaanaala kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Amma gaaffii kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. So gaaffii 26 irraatii kaafnee kan itti fufnu ta'a jechuudha. Gaaffii tokko haga 25 kanaan dura hojjennee turre. Kan inni ilaalleessa liinkii isaa diskiripshinii jalaatti argachuu dandeessu jechuudha. So gaaffii 26 maal jedha? A solution is made by dissolving of 13.5 gram of glucose in 0.1 kilogram of water. What is the mass percentage of solute in the solution? Kan jedhenu gaafatudha jechuudha. A irratti akkuma argamu 35.1%, B 13.5%, C 10%, D 11.9% jedha jechuudha. So hojjenneetudha jechuudha kan nuun argachuu dandeenya. So kanaaf iyyuu jalqaba maal gochuu qabna? Giivenii keenya adda baasuu qabna jechuudha. So jalqaba giiveniin keenya maal akka ta'e adda baasuu qabna jechuudha. Giiveniin keenya asitti akkuma mul'atu maalirra mass of glucose fi mass of wateriin keenya nu laatamee jechuudha. So kanaaf iyyuu mass of glucose. Mass of glucose keenya meeqadha? 13.5 jechuudha. 13.5 giraamii. Akkasumallee mass of wateriin keenya immoo meeqatu nu laatamee jira? 0.1 kiloogiraamidha. Kun gara giraamitti deebisuu qabna jechuudha. Gara giraamitti gaafa deebinu 100 giraamidha jechuudha. So erga kana barreetii maal goona jechuudha? Foormulaa keenya fayyadamna jechuudha. Foormulaan keenya maalidha? Mass percentage equal to maal ta'a jechuudha? Mass of solute over total mass of solution. Total mass of solution times 100. Kanaan jechuudha kan argamu. So steepii jalqabaa irratti maal goona? Step 1 steepii jalqabaa irratti kan nuun gochuu qabnu total mass of solution keenya maal goona jechuudha? Calculate goona jechuudha. Step 1 calculate total mass of solution. Total mass of solution maal goona? Calculate goona. Innis akkamiini? Total mass equal to maal ta'a jechuudha? Mass of glucose plus mass of water. Achi booda maal arganna jechuudha? 13 mass of glucose keenya 13.5 giraamii ta'u meeqa jechuudha? Mass of water immoo 100 gram. Yeroo kana meeqa arganna? 13.5 giraamii arganna jechuudha. Kun maal keenyadha? Total mass jechuudha. Achi booda step 2 irratti immoo maal goona? Mass percentage of glucose calculate goona jechuudha. Calculate mass percentage of glucose. Achi booda maal goona jechuudha? Mass percentage of glucose immoo akkamitti arganna? Mass percentage of glucose equal to mass of solute over total mass of solution. Mass of solute over total mass of solution jechuudha. Total mass of solution times 100. Achi booda mass of solute keenya meeqa ture? 13.5 giraamii jechuudha. Mass of glucose keenya jechuudha. So isa meeqa afirra jechuudha? Yeroo
Total mass of solution keenya immoo 13.5 giraamii ture times 100 giraamiidhaan bada. Achi booda maal arganna jechuudha? 11.9% arganna jechuudha. So kun maaltu keenya jechuudha? Mass of gulukoosii keenya jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffii 26ffaadhaaf deebiin isaa isa kam ta'a jechuudha? Answeriin D irra isa jiru ta'a jechuudha. Answer D irra isa jiru 11.9% isa jedhu ta'a jechuudha. So gaaffiin inni itti aanu gaaffii 27ffaadha. 27ffaan immoo maalidha? A sample of commercial concentrated hydrochloric acid is 11.8 molar hydrochloric acid and has a density of 1.19 gram per mole. What is the molar concentrations of hydrochloric acid or HCl? A 9.92, B 15.5, C 0.362, D 0.567 molality. So kana hojjechuudhaaf argachuudhaaf jalqaba hojjechuu qabna jechuudha. So formulaa isaa fayyadamne hojjechuu nu gaafata jechuudha. So akkuma beekamu giiveniin keenya maalidha jechuudha? Giiveniin keenya adda baasuu qabna jechuudha. Giiveniin keenya molalities of hydrochloric acid jechuudha. Molalities of HCl equal to 11.8 qabna jechuudha. Kan biraa densities of solution. Densities of solution keenya immoo meeqadha jechuudha? 1.19 gram per mole jechuudha. Gram per millilitri. So achi booda asitti information nuun beekuu qabnu maalidha jechuudha? Molar mass of hydrochloric acid beekuu qabna jechuudha. Molar mass of hydrochloric acid meeqadha? 36.46 gram per mole. Kun maaliif nu fayyada? Yeroo hojjennuuf nu fayyada jechuudha. So akkuma beekamu molality jechuun immoo maal jechuudha? Molality is moles of solidity maaliif gaafa jirrudha? Kilogram of solventiidhaaf gaafa jirrudha jechuudha. So amma maal goona jechuudha? Jalqaba step tokkoffaa irratti mass of solution maal goona jechuudha? Calculate goona jechuudha. So mass of solution kamiin calculate goona? Step 1 calculate the mass of 1 liter of solution and kan biraa maal goona jechuudha? Mass of solution keenya jechuudha. Mass of solution. So mass of solution akkamittidha kan inni hojjetamu? Akkuma beeknu mass equal to what? Massiin wal qixa ni ta'a density times volume jechuudha. So yeroo kana maal jechuudha? Density keenya nu laatameera meeqadha? 1.19 yeroo ta'u gram per mole milliliter times volume keenya immoo 1000 ml jechuudha. So yeroo kana ml dhaan baddi maasii keenya meeqa arganna? 1,190 giraamii arganna jechuudha. So erga kana arganne step 2 deemna jechuudha. Step 2 irratti maal goona? Mass of hydrochloric acid maal goona jechuudha? Calculate goona. Isa keessatti 1 liter of solution keessatti yookaan immoo calculate the mass of what? Hydrochloric acid in 1 liter of solution. So achi booda maal jechuudha kuni? Moles of HCl equal to 11.8 mole kuma nu kenname jiru jechuudha. So mass of HCl equal to
akkuma beekamu mass of HCl argachuuf immoo akkamiin arganna jechuudha. Moles times molar mass. So molsiin keenya nu laatameera kun akkasumas itti laatameera jechuudha. 11.8 kanaaf iyyuu 11.8 mol times molar massiin keenya immoo meeqadhan jedhe sila gaafa kan kenna 36.46 gram per molidha jechuudha. So moliidhaan bada booda meeqa arganna jechuudha. Mass of hydrochloric acid 430.23 giraamii arganna jechuudha. So erga kan arganne steepii sadaffaa irratti maal goona? Mass of water yookaan kan solventii maal goona? Calculate goona jechuudha. Calculate mass of water or what? Solventii jechuudha. So isa immoo akkamiin calculate goona jechuudha. Mass of H2O or water equal to mass of solution minus what? Mass of hydrochloric acid. So achi booda mass of solution in keenya meeqa ture jechuudha? 1190 giraamii ture jechuudha. Nanuun sila arganne hir'isu mass of hydrochloric acid immoo sitti meeqa arganne? 430.23 giraamii arganne jechuudha. So kanarraa kana gaafa hir'isnu meeqa arganna? 759.77 giraamii arganna jechuudha. Kun maalidha? Mass of wateriidha jechuudha. Erga kan arganne maal goona amma jechuudha? Mass of waterii gara convert goona jechuudha. Convert the mass of water to what? Kilogram. Gara kilograamiitti jechuudha. Maaliif giraamiidhaan laatameera sitti. Kan giraamiidhaanidha kan nuun arganne jechuudha. Kanaaf maal goona? Mass of H2O equal to gaafa convert goona jechuudha. 759.77 giraamii times 1 kilogram is what? Kilograamii tokko giraamii 1000 ta'a jechuudha. So giraamiidhaan baddi yeroo kana meeqa arganna? 0.75977 kilograamii arganna jechuudha. Kun erga convert gooneeti. Erga kan arganne steepii afuraffaa irratti maal goona jechuudha? Steepii afuraffaa yookaan isa dhumaa irratti foormulaa keenya fayyadamna jechuudha. Molarity maal goona? Calculate the molarities of solution. So yeroo kana maal goona jechuudha? Molarity equal to molarity wal qixanii ta'a. Maal ta'a jechuudha? Moles of HCl over kilogram of water ta'a jechuudha. So moles of HCl in keenya meeqadha sila? Kan nu laatame 11.8 moliidha. Meeqaaf irra jechuudha? Kilogram of water in keenya immoo 0.75997 kilogram. So yeroo kana kana gaafa walii firtan meeqa argattu jechuudha? 1.53 mol per kilogram argattu jechuudha. 15.53 mol per kilogram argattu jechuudha. Kanaaf iyyuu 27ffaan deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Biirra isa jiru ta'a jechuudha. Ansee biirra isa jiru 15.5 molarity isa jedhu ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya inni taanu gaaffiin 28ffaa maalidha? Gaaffii 28 hanga 20 amma 34 irratti kan jiran waa'ee unbalanced chemical reaction kana irratti hundaa'uun hojjedhu jedha. So akkuma asirraa mul'atu potassium manganeetiin potassium adii fi sulfuric acid wajjin reaction gaggeessuun formation wayii mooraa garuu balanced hin taane jechuudha. So isarratti hundaa'uun gaaffii 28ffaa maalidha? In this reaction which species contains an oxidized element and which species contains reduced element. So kan argachuuf jalqaba maal gochuu qabna? Chemical reaction kana balance gochuu qabna jechuudha. So
using redox reaction half reaction method, we must what? Balance these chemical reactions. So yeroo kana balance gaafatama maal ta'a jechuudha. Balance gochuu kana yookaan immoo jalqaba maal gochuu nu gaafata jechuudha. Balance gochuu qabna jechuudha. So maal fayyadamuu qabna as goona redox half reaction method fayyadamne balance goona jechuudha. Kana jechuun yeroo kana maal ta'a jechuudha. Chemical reaction kun to potassium manganate plus 10 potassium iodide plus 8H2OS4 6 plus 2 manganese CO4 plus iodine asitti meeqa ture? Inni jalqabaa qofaasaa tokko ture jechuudha. 5 iodine ta'a jechuudha. 5 plus 8H2O. Kun gaafa maal ta'uudha jechuudha? Balanced gaafa ta'ee jirudha jechuudha. Asitti balanced ta'eera jechuudha. So erga kana balanced erga goone maal goona jechuudha? Step 2 irratti oxidation status of element maal goona? Determine goona jechuudha. So step lammaffaa irratti maal goona? Step 2 determine oxidation status of element. Oxidation status isaanii maal goona? Determine goona. Yeroo kana maal arganna? In potassium manganate, manganese is what? It is reused from positive 7 to positive 2 in what? Manganese sulfate. So meeqarraati positive 7 irraa gara positive 2 tti jechuudha. Kan maal ta'e kan inni reduced ta'e maaltu potassium manganate jechuudha. Asirraa akkuma mul'atu jechuudha. So yeroo kana manganate maal ta'a jechuudha? Is what? Reduced because it is what? Reduced from what? It is reduced from positive 7 to positive 2. Kanaaf iyyuu kan biraa immoo maal jechuudha? Potassium iodide. Potassium iodide is what? Oxidized. Because what? Because sababni isaa maaliifidha jechuudha immoo minus 1 irraati gara maalitti jechuudha kan inni oxidized ta'e gara 0 tti jechuudha. Kanaaf iyyuu potassium manganeetiin reduced dha, potassium iodide immoo oxidized dha jechuudha. Kanaaf iyyuu filannoo jiran sana keessaati deebiin isaa isa kam ta'a jechuudha? Caarrasa jiru ta'a jechuudha. The answer is C. C irra jiru sana kan ta'uudha jechuudha. So 29ffaan gaafa hojjennu 29ffaanis isuma irratti hundaa'a maalidha? When this reaction equation is balanced to the smallest whole number coefficient, the sum of all the coefficient is erga maal ta'eeti jechuudha. Balance erga gooneeti sum of all coefficient isaa maal ta'eedha. So akkuma beekamu asitti maal goone jechuudha. Asitti balance goone jechuudha. Maal goone jechuudha? Coefficient ishee kana walitti daana jechuudha. 2 ida'uu 10 ida'uu 8 ida'uu 6 ida'uu 2 ida'uu 5 ida'uu 8 isa hunda isaa walitti daane kan argannu ta'a jechuudha. So kana jechuun 29ffaadhaaf baalaansii isa ta'e kana maal goona? Walitti daana. Yeroo walitti daanu maal arganna? Asitti potassium manganate irraa meeqa qabna? Coefficient 2 ida'uu asitti 10 ida'uu jalqaba garuu kan argachuudhaaf maal gochuu sin gaafata jechuudha. Balance gochuu sin gaafata jechuudha. Ida'uu kan asitti manganese sulfate meeqa? 2 ida'uu achi booda kan iodine 5 carbohydrate 8 kana hunda isaa gaafa walitti daatan meeqa argattu? 41 argattu. 41 argattu.
Kanaaf iyyuu 29ffaadhaaf deebiinsaa kam ta'a jechuudha. A irra isa jiru 41 dha jechuudha. 29ffaan A irra isa jiru 41 kan jedhu ta'a jechuudha. Salphaamatti erga maal gootanii argachuu dandeessu, erga baalaansii gootanii argachuu dandeessu jechuudha. So gaaffii 30ffaatti ta'e. 30ffaan immoo maal jedha? How many grams of potassium manganate are needed to make 500 ml of 0.25 normality solutions? So jalqaba maal gochuu qabna jechuudha asitti mass of potassium manganate calculate gochuu qabna jechuudha. Yookaan immoo molarities of potassium manganate calculate gochuu qabna jechuudha. Kana jechuun maal goona? Molarity jalqaba molarity equal to normality over what? Equivalents of or equivalent per mole jechuudha. Achi booda normality keenya meeqan nu laatame asirraa akkuma mul'atu 0.25 normality nu laatame jechuudha. Isa meeqaaf irraa 5 equivalent of per mole. So achi booda maal arganna jechuudha? 0.05 molarity arganna jechuudha. So erga kan arganneeti deebinee maal calculate goona? Moles of potassium manganate calculate goona jechuudha. Step 2 irratti calculate moles of potassium manganate. So akkamiin arganna sammoo moles equal to molarity times volume. So molarity meeqa arganne asitti sila 0.05 molarity times volume keenya immoo meeqadha? 500 ml jechuun gara liitiriitti gaafa deebi'u 0.5 liitiriidha jechuudha. Achi booda kana gaafa waliin baay'iftan meeqa argattu? 0.025 moolee argattu jechuudha. Erga kana arganne deebisnee maal barbaanna ammoo? Mass of potassium manganate barbaanna jechuudha. Inni kun moolii isaadha. So kan ammoo kamiin arganna? Maasiin isaa wal qixanii ta'a moles times maasii wal qixanii ta'a moles times what? Molar mass. So yeroo kana mooliin isaa meeqa arganne silasitti 0.025 mol times molar maasii no 58 gram per moliidha. Moliidhaan bada. Yeroo kana meeqa arganna jechuudha? Yeroo kana yeroo erga baastanis 3.95 giraamii arganna jechuudha. Kun maalidha? Mass of potassium manganate jechuudha. Mass of potassium manganate. So filannoo irra kan jiran keessaati isa kamirra jiru ta'a jechuudha. B irra kan jiru 3.95 giraamii kan jiru sana ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu answer is what? B. B irra kan jiru 3.95 gram kan jedhu sana ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii 31ffaadha. 31ffaarra inni jirus balanced equation maqaa irratti kan hundaa'u jechuudha. Maalidha? How many moles of potassium iodide is required to react with 1 mole of potassium manganate? Molar mass of kan potassium iodide 166 fi kan akkasumallee kan potassium manganate molar maasuu isaa meeqa nu laata? 158 nu laata jechuudha. So kan argachuuf maal gochuu qabna? From balanced equation 2 moles of potassium manganate is reacted with what? 10 moles of potassium iodide. Akka asirratti mul'atu jechuudha. Asitti 2 moles of potassium asirratti akka mul'atu jechuudha. 2 moles of potassium manganate meeqa wajjin jechuudha kan inni react godhe 10 potassium iodide 10 wajjinidha jechuudha. Kanaaf iyyuu erga kana ta'eeti amma maal gochuu qabna jechuudha? Walakkaan isaa meeqadha kan jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu kan argachuuf amma maal goona? Moles of potassium gaaffii kan argachuuf jechuudha. Gaaffii 31ffaa argachuuf moles of potassium iodide divided by what? Moles of potassium manganate. So moles of potassium iodide meeqa jechuudha jalqaba irratti akkuma argitanii 2 moles of potassium iodide 10 moles of potassium iodide wajjinidha react kan inni godhu. Kanaaf 10
over moles of potassium manganeetiin immoo meeqa ture? 2 ture. Kanaaf meeqa arganna jechuudha? 5 argannaa jechuudha. So 5 mole of what? Potassium iodide arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu mooliin tokko immoo 1 mole of potassium iodide 5 mole of potassium iodide wajjin react godha jechuudha. 1 mole of potassium manganeetiin 5 mole of potassium iodide wajjin react godha. Kanaaf iyyuu filannoo 31ffaa irra jiran keessaatii D irra inni jiru 5 inni jedhu deebii ta'a jechuudha. Kanaaf aanseriin maal ta'a jechuudha? D irra isa jiru 5 kan jedhu sana ta'a jechuudha. So sababni isaa maaliif akkuma asirratti ibsuuf yaale baalaansii equationii keenya irratti hundoofne jechuudha. Baalaansii equationii keenya irraati 2 moles of potassium manganate kan meeqa wajjinidha? 10 moles of potassium iodide wajjinidha kan react inni wal godhu. Yoommoo 1 mole of potassium manganeetiin keenya yoo react gochuu dandeenya barbaanne potassium iodide meeqa wajjinidha jechuudha? 5 wajjinidha jechuudha kan nuni react gochuu dandeenya. Kanaaf iyyuu gaaffii 31ffaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? D irra jiru 5 kan jedhu ta'a jechuudha. Kan biraa gaaffii 32 how many grams of iodine are produced if 0.7 gram of potassium manganate reacts with 1.7 kilogram of potassium iodide. Akkuma achirraa argamu moolaar maasiin isaanii laatamee jira jechuudha. So gaaffii 32ffaa kana hojjechuuf jalqaba maal gochuu qabna? Baalaansii equationii keenya fayyadamuu qabna jechuudha. Kana jechuun maalidha? 2 potassium manganate is react with what? 10 iodine yeroo sana maal ta'e ture jechuudha? 5 iodine argannaa jechuudha yeroo waanii ta'u. So kanarraa kaanee maal gochuu dandeenya? Moolaar maasiin isaa nu laatameera akkuma argamu. So asirraati moolaar maasii meeqa nu laatame? Moolaar mass of iodine meeqata? 253 tuqa 253 tuqa 8 gram per molidha. Akkasuma kan biraallee moolaar mass of potassium manganate illee nu laatameera jechuudha. Moolaar mass of potassium manganate meeqatu nu laatameera? 58 gram per mol. Akkasumallee moolaar mass of potassium iodide kan potassium iodide 166 gram per mol. So erga kana adda baafannee booda maal goona? Steepii jalqabaa irratti moles of potassium manganate barbaaduu qabna jechuudha. So step 1 irratti maal goona jechuudha? Moles of potassium manganate argachuu qabna jechuudha. Isa argachuuf immoo walqixanii ta'a maal ta'a? Maasii isaa maaliif irra jechuudha? Mass divided by molar mass. So maasiin isaa meeqadha? 0.79 akkuma asirraa nu laatameera jechuudha. If 0.79 gram of potassium manganate on ta'e. So maasiin isaa 0.79 dha. Molar maasiin isaa immoo asirraati akkuma laatameeru meeqadha? 158 dha jechuudha. 158. Kana gaafa waliif hirru meeqa arganna? 0.005 moles arganna jechuudha. Kun maal keenyadha? Moles of potassium manganate jechuudha. So step 2 irratti immoo maal barbaanna jechuudha? Moles of potassium iodide barbaanna jechuudha. Isas akkasuma maaliin barbaanna? Mass over molar massidha. So maasiin isaa akkuma achirraa kennameeru meeqa jechuudha? 1.7 jechuudha. Molar maasiin isaa immoo 166. So kana gaafa waliif hirru meeqa arganna? 0.01024 moles arganna jechuudha.
irra deebitanii cheekii gochuu dandeessu jechuudha isin. So achi booda steeppii sadaffaa irratti steeppii 3 irratti maal goona limiting reactantii keenya maal goona jechuudha determine goona jechuudha. So limiting reactantii immoo akkamiin jechuudha yeroo 0. asitti akkuma arganne jechuudha yeroo 0.005 of potassium manganeetiin maal barbaada jechuudha it is needs 0.025 potassium hydride but we only have what kana duwwaa qabna jechuudha. Limiting reactantii keenya fakkeenyaaf eessa keessatti jechuudha akkuma yookaan step sadaffaa irratti maal goona jechuudha determining limiting reactant. So kan argachuuf maal goona jechuudha 2 potassium manganate is reactive with what or it is requires what 10 potassium iodide. So in case of this kana jechuun immoo 1 potassium manganate is requires what inni immoo meeqa barbaada jechuudha 5 barbaada jechuudha needs 5 potassium iodide. So erga kana ta'e since 0.005 potassium manganate needs what needs 0.025 potassium iodide erga kana barbaada ta'e but we only have what we only have 0.01024 potassium iodide isa kana jechuudha kan nuun qabnu kana duwwaadha garuu meeqa barbaada jechuudha nuni meeqa barbaadna 0.025 barbaadna jechuudha kan nuun qabnu 0.02024 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu as keessatti potassium iodide maalidha jechuudha limiting reactant ta'a jechuudha. So kanaaf iyyuu potassium iodide is what limiting reactant. So erga kana ta'uu isaa barree step afuraffaa irratti maal goona step afuraffaa irratti moles of iodine maal goona calculate goona jechuudha. So from the equations of 10 moles of what potassium iodide is produced 5 moles of potassium iodide yeroo kana maaliin arganna jechuudha moles of iodine equal to 0.6 arganna jechuudha. Moles of potassium iodide in keenya egaa 0.01024 mole potassium iodide times 5 mole of iodine over 10 mole of iodine. So yeroo kana yeroo calculate goonu meeqa arganna 0.0051 mole of iodine arganna jechuudha. So erga kana arganne maal gochuu dandeenya jechuudha amma calculate mass of iodine mass isa calculate gochuu dandeenya jechuudha. Mass of iodine equal to maal ta'a jechuudha 0.6 arganne kana jechuudha. Mass of iodine keenya moles of iodine keenya 0.0051 times kan biraa maaliin ida'aa jechuudha molar mass of iodine keenya immoo meeqa ture 253.8 gram per mole ture jechuudha. So yeroo kana meeqa arganna erga walitti baay'isne booda 1.27 gram arganna. Sababni isaa mooliin asirratti mooliidhaan baddi kan arganna jechuudha. So kanaaf iyyuu gaaffii 32ffaaf deebiin keenya isa kam ta'a jechuudha siirra isa jiru ta'a jechuudha. Answer siirra isa jiru ta'a jechuudha. Step isaa kana ilaaltanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan maal akka ta'e yoo isiniin galle ta'e karaa koomentii nu gaafachuu dandeessu. So gaaffiin biraan immoo gaaffii 33 irra jirudha. Which substance is limiting reactant? A. Potassium manganate. B. Potassium iodide. C.
iodine D manganese sulfate jechuudha. So akkuma beekamu gaaffii 28 jira kaasee haga 34 irratti jiru kan irratti hundoofne jennu. Balanced chemical equation erga goone booda isa sila ilaalle sana jechuudha gaaffii 28 gaafa hojjenne sarratti hundoofneedha. So akkuma gaaffii 33 kana deebisuuf immoo maal goone jechuudha gaaffii 32 kana irratti akka hojjenne maal jenne 2 mole of potassium manganese 10 mole of potassium iodide maal godha repair godha yookaan barbaada jechuudha. Akkuma kana jechuun 1 mole of potassium manganese immoo 5 mole of potassium iodide dha. Kan inni maal godhu ni repair godhu. So yeroo kana 0.005 potassium manganese needs what 0.025 potassium iodide barbaada jechuudha karaa biraatiin. So atoo malee garuu nuun kan nuun arganne meeqadha potassium iodide 0.025 osoo hin taane 0.01024 arganne jechuudha. Kanaaf as keessatti maal ta'a potassium iodide maal ta'a jechuudha limiting reactant ta'a jechuudha. So kanaaf iyyuu gaaffii 33 kanaaf which substance is limiting reactant kan jedhuuf biirra kan jiru potassium iodide ta'a jechuudha gaaffii 33. So amma kallattiimaan gaaffii 34 jiru kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Gaaffii 34 maal jedha? How many grams of reactant remain unreacted? Gaaffii 34 maalidha? Giraamii meeqadha reactantii giraamii meeqadha kan utuu reaction gaggeessini hafee jedha. So kan argachuudhaaf jalqaba maal gochuu qabna jechuudha. Kan hammam akka nuun fayyadamne beekuu qabna jechuudha yookaan moles of potassium manganese hammam akka ta'e jechuudha yookaan immoo we must what calculate the moles of potassium manganese used. So in case of this formula akkamiin fayyadamna jechuudha moles of potassium manganese equal to maal ta'a jechuudha moles of potassium iodide times meeqan maaliin baay'ifna moles of mole ratio of potassium manganese over sammu maaliif irra jechuudha over mole ratio of potassium iodide kanaaf irra jechuudha. So warreen kun isilumayyuu nu laatamanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf moles of potassium manganese meeqadha kan nuti arganne meeqadha 0.0102 mole arganne jechuudha. So erga isa arganne maal goona jechuudha kan maalidha kun moles of potassium iodide times Ki qabdi jechuudha siiti times maaliif irra jechuudha 2 mole of potassium manganese divided by 5 mole of potassium iodide. So erga kana 5 mole of 10 mole of kana ta'a jechuudha. So yeroo kana maal arganna yeroo kana deebiin keenya maal ta'a jechuudha erga hunda isaa hirtanii 0.00204 mole what potassium manganese ta'a jechuudha. Kan arganna. Erga kan arganne deebisnee maal goona jechuudha moles of potassium manganese remaining isaa calculate goona jechuudha. Kana jechuun moles of potassium manganese remaining yookaan kan hafe jechuudha remaining equal to maal ta'a jechuudha initial mole of potassium manganese minus moles used. So yeroo kana maal arganna initial moles of potassium manganese meeqadha 0.005 mole jechuudha. Used kan ta'e 0.00204 mole jechuudha. Isa sitti arganne kan. So yeroo kana maal ta'a remaining isaa meeqa ta'a 0.002
96 molii ta'a jechuudha. Kun maalidha? Moles of potassium manganate remaining dha jechuudha. So erga kan arganne step sadaffaa irratti maal goona? Step 3 irratti mass of potassium manganate remaining kana maal goona? Calculate goona. Inni jalqaba nuun calculate goone molii isaadha. So maasii isaa immoo akkamitti calculate goona? Mass remaining equal to maaliif irra jechuudha? Moles remaining times molar mass. So moles remaining keenya meeqadha? Asitti ishee arganne kanadha jechuudha. 0.00296 mol times molar mass keenya immoo 158 gram per molii jechuudha. Moliidhaan bada. So yeroo kana calculate gootanii dhuma irratti meeqa argattu jechuudha? 0.47 gram argattu jechuudha. So kanaaf deebii kan ta'u isa kamidha jechuudha? A irra isa jiru ta'a jechuudha. Answer A irra isa jiru 0.47 giraamii ta'a jechuudha. So baay'ee salphaadha. Haala kanaan ilaaltanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Fimbra gaaffii 35 jechuudha. 35 akkasuma irraa mul'atu maalidha? Which of the following is true about the factors that affect the rate of chemical reaction ilaalchisee kantu dhugaadha jechuudha. Factor affects of rate of chemical reaction ilaalchisee A, catalyst is always what? Speed up rate of reaction. B, temperature increases and the rate of reaction is what? Decrease. C, surface area of reactant is decrease and the rate of reaction is increase. D, as the concentrations of reactant is increase, the rate reaction is increase except what? Zero order reaction. So nima kana ilaalchisee A irra ni jiru false jechuudha, because catalyst illee karaa biraa maal jechuudha? Speed up akkuma godhu slow down illee godha jechuudha. Reaction tokko slow down godha jechuudha. Akkasumallee B irra ni jiru illee false jechuudha. Temperature increase gaafa ta'u rate of reaction illee increase dha malee decrease mini jechuudha. Kanaaf B illee soba. C irra ni jiru as surface area gaafa decrease ta'a deemu maal ta'a jechuudha? Intanaan maalodha? Rate of reaction immoo increase yoo son taane decrease ta'a jechuudha. Sababni isaa surface area decrease gaafa ta'u rate of reaction is decrease ta'a malee increase mini. Kanaaf iyyuu inni sobadha. So ima kana ilaalchisee D irra ni jiru concentrations of reactant maal gaafa ta'u increase gaafa ta'u rate of reaction is maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Dhugaadha kun. Maalirraan kana zero order of reaction irraan kana fee hunda isaanii irratti order reaction warreen kana irratti concentration reactant tokko gaafa dabalaa deemu rate of reaction illee maal ta'a deema jechuudha? Dabalaa deema jechuudha. Kanaaf deebiinsa D ta'a jechuudha. So gaaffiin 36 maalidha? Which of the following is false about what? Reaction at equilibrium. Kamtu sobadha waa'ee equilibrium reaction yookaan immoo reaction wanta tokko equilibrium irratti ilaalchise soba kan ta'uu danda'u kamidha? A, the system is dynamic in nature. B, the rates of the forward and the reverse reactions are what? Necessarily equal. C, the concentrations of reactants and the products are what? Necessarily equal. D, the status of equilibrium remains the same if there is what? No change in external conditions. So inni kun baay'een isaa dhugaadha. Garuu soba kan ta'uu danda'u isa C irra jirudha jechuudha, because the concentrations of reactants and the products can be what? Different, not equal. So concentration kan reactant product wal qixa ta'uu danda'u jechuudha. Maal malee differentidha. Wal caalu malee wal qixa ta'uu danda'ani. Kanaaf the answer is C, the concentrations of reactant and the products are necessarily equal. Isheen jettu kun waa'ee reaction at equilibrium irratti maal isa taasisa jechuudha? False isa taasisa jechuudha. Kan biraan gaaffii 37 which of the following factor affects the values of what? Equilibrium constant of chemical reaction. So A, catalyst, B, temperature, C, concentrations of reactant or product, D, pressure of gases, reactants and the products. So warreen kana keessaati factor affects of equilibrium constant irratti kan ta'uu danda'u kamidha kan jedhu jechuudha. Akkuma beekamu hundi isaaniiyyuu
Antoo garuu asirratti factor affecting kan value of equilibrium constant irratti dhiibbaa uumuu danda'u kamidha jechuudha temperature dha jechuudha. So temperature is what? It is a main factor affecting of values of equilibrium constant in what? Chemical reaction. So the answer is B. So gaafii 38ffaa maalidha? Calculate the pHs of 0.5 mole of hydrogen fluoride solution at what? 25 degrees Celsius of acid or 25 degrees Celsius if the acid is what? Dissociation constant for what? Hydrogen fluoride equals the 6.8 times 10 to the power of 4 yoo ta'e jechuudha. Maal isaatu constant acid yookaan immoo acid dissociation constant isaa kan hydrogen fluoride 6.8 times 10 to the power of 4 yoo ta'e pH isaa meeqa ta'a jedha. A irratti 0.48, B 1.74, C 4.74 and D immoo 5.48 dha. So kan argachuuf maal goona jechuudha formula nuun fayyadamnu using weak acid formula yookaan immoo we must use what? Weak acid formula. So we use weak acid formula. So maalidha jechuudha inni formulicha fayyadamna jechuudha. pH equal to half of pK minus log of C. Kana fayyadamna jechuudha. Erga kana fayyadamnee argachuu dandeenya osoo salphaatti. So yeroo kana maal ta'a? pH keenya wal qixanii ta'a. Half of minus log of what? Constantiin keenya meeqadha jechuudha? C keenya yookaan 6.8 times 10 to the power of 4 minus 4 jechuudha. Plus log of 0. pK keenya immoo maalidha jechuudha? 0.50 dha jechuudha. So kana gaafa calculate gootan meeqa argattu? 4.74 argattu jechuudha. 4.74 argattu. So kanaaf iyyuu pH keenya 4.74 ta'a. Kanaaf deebiin isaa meeqa ta'a jechuudha? C irra isa jiru ta'a jechuudha. Answer C. C irra isa jiru 4.74 isa jedhudha jechuudha kana inni ta'u. So question 39, what is the effects of additions of sodium acetate to an aqueous solutions of acetic acid? Effecting sodium acetate yoo acetic acid dabalame fiduu danda'u kamidha? A has no effect on the pH of the solution. pH of solution isaa irratti maal deemuu hin danda'udha? Dhiibbaa uumuu hin danda'udha. B it may increase or decrease in this pH yookaan pH isaa dabaluu danda'a yookaan hir'isuu danda'a. C irratti increase pH. D irratti immoo decrease pH. pH dabaluu danda'a hir'isuu danda'a. So 39ffaa kanaaf deebii kan ta'uu danda'u kamidha jechuudha? C dha jechuudha because sodium acetatein maalidha? Conjugate base of whatidha? Acetic acid dha jechuudha. So kanaaf iyyuu yeroo kana maal ta'a? It increase what? pH in dabala jechuudha. Yeroo sana pH ni dabala. 40ffaan which of the following is false about weak acid strong base titration? A at equivalence point the pH is what? Less than 7. B at pH is high at the beginning of titration. C at the equivalent point the pH is what? Greater than 7. D the half neutralization the concentrations of weak acid is what? And it is conjugative bases are equal. Half neutralization keessatti concentration weak acid fi conjugate base wal qixadha jedhanii diideeru. C irra ni jiru immoo equivalence point irratti pH isaanii maalidha? Greater than 7 dha. B irra ni jiru immoo
Gara jalqabaarratti titrationiin sun gaafa jalqabu pH'n isaanii maalidha? Haayidha yookaan immoo guddaadha. Eerrana jiru equivalence pointiin isaanii yeroo equivalence pointii irratti pH'n isaanii leezaanii yookaan torbaa gadidha. So deebiinsa falsii kan ta'e isa kamidha jechuudha? Eedha jechuudha. Sababni isaa maaliifi? Because in weak acid strong base titration at the equivalent points of the solution, it contains what? A conjugate base of what? Weak acid, which is make what? The pH of that titration is greater than 7. So less than 7 is on time, greater than 7 is equivalence point irratti pH in weak acid strong base titration at equivalence point it is what? Greater than 7, not less than 7. So the answer is A. So gaaffii 41ffaan which of the following salts always yield basic solution on dissolution in water? A. Salt of strong acid and strong base. B. Salt of weak acid and strong base. C. Salt of strong acid and weak acid. D. Salt of weak acid and weak base. So gaaffiin kun deebisuuf waa'ee conjugated base fi weak acid maal akka ta'e beekuu nu gaafachuudha. So haa ta'u malee deebiinsa maalidha jechuudha? B dha jechuudha. Salt of weak acid and strong base jechuudha, because the conjugate base of the weak acid will what? Hydrolyze and increase what? The pHs of the solutions. Fakkeenyaaf sodium acetate yoo fudhanne ilaalle maalidha jechuudha? Dabaluu danda'u jechuudha. For example, sodium acetate for what? Acetic acid and sodium hydroxide irraa yoo walitti maalte react ta'e jechuudha. So kanaaf iyyuu conjugate base kan weak acid maal godha jechuudha? Yeroo hydrolyze ta'u pH solution isaa maal godha? Increase gochuu danda'a. Kanaaf iyyuu isa ta'a jechuudha. The answer is B. So kan biraan gaaffii 42ffaan maalidha? What volumes of 2 mole of sodium hydroxide is required to completely neutralize what? 25 milliliters of 2.7 molar of what? Sulfuric acid. So filannoo masaarra akka jiru 67.5 ml, 33.8 and 22.5 and 60.9 ml jechuudha. So kan argachuu fi jalqaba maal fayyadamna jechuudha? We must use neutralization equation. So neutralization equation gaafa fayyadamnu maalidha? Sodium hydroxide reacts with what? Sulfuric acid. So it gives us what? Kan arganna jechuudha. Reaction kan arganna plus 2H2O kan arganna. So erga kan arganne maal goona jechuudha? From equations of 2 moles of sodium hydroxide are required what? 1 moles of sulfuric acid. Sodium hydroxide mooliinsa lama ta'e sulfuric acid moolii meeqa barbaada jechuudha? Tokko barbaada jechuudha. Tokko barbaada. So kanaaf ergasii maal goona jechuudha? Step jalqaba irratti step 1 step jalqaba irratti maal goona jechuudha? Moles of sulfuric acid barbaadna jechuudha. Moles of sulfuric acid akkamiin arganna? Equal to polarity times volume. So yeroo kana miin keenya meeqadha jechuudha? 2.70 mol per liter jechuudha. Times volume keenya 0. gara ml dhaan salaatameeru gara liitiriitti deebina 0.025 liitirii ta'a jechuudha. So yeroo kana maal arganna? 0.0675 moolii arganna jechuudha. Kun maalidha? Moles of sulfuric acid dha jechuudha. Moles of sulfuric acid. Achi step 2 irratti maal goona? Moles of sodium hydroxide barbaanna jechuudha. Moles of sodium hydroxide. Inni immoo meeqa ta'a? Inni immoo akkamiin arganna jechuudha? Moles of sodium hydroxide equal to 2 times what? Moles of sulfuric acid.
So yeroo kana meeqa arganna 2 times moles of sulfuric acid meeqa arganna sitti 0.00675 arganna jechuudha. So achi booda meeqa ta'a jechuudha kun immoo 0.135 moolii arganna jechuudha. Kun immoo maal moles of sodium hydroxide jechuudha. So step sadaffaa irratti maal goona jechuudha? Volume of sodium hydroxide barbaanna jechuudha. Volume of sodium hydroxide. So isa immoo akkamiin arganna? Volume of sodium hydroxide is equal to what? It is equal to moles of sodium hydroxide divided by what? Molarities of sodium hydroxide. So yeroo kana moles of sodium hydroxide keenya meeqa arganna sitti 0.135 over molarities of sodium hydroxide is what? 2. Molarity isaa 2 ture jechuudha. So yeroo kana meeqa arganna 0.0675 litri arganna jechuudha. So kana gara ml tti gaafa deebifnu meeqa ta'a? 67.5 ml ta'a jechuudha. 67.5 ml ta'a. So gaafa 42ffaaf deebiin isaa kamii? Eeraa isa jirudha jechuudha. Answer is A. Eeraa isa jiru 67.5 millilitrii ta'a jechuudha. Gaaffiin 47 which of the following statement describes the similarity between voltaic cells and electrolytic cells? Wal fakkeenya voltaic cell fi electrolytic cell kan agarsiisu kanadha. A reduction half reaction occurs at the anode in both types of cells. B both types of cells contain what? 2 electrodes in contact with electrolytes. C the anode is positive and the cathode is negative in both types of cells. D oxidation half reaction occurs at the cathode in both types of cells. So deebinsa B jechuudha. Deebinsa B dha. Both types of cell which is voltaic cells and electrolyte cells contains what? 2 electrodes in what? Contact with electrolytes. So kanaafiyyuu 2 electrode qabachuudha lamman isaaniiyyuu kanaaf B ta'a jechuudha. Gaaffii 44ffaan which of the following occurs during electrolysis of molten binary salts of metal? A reduction will take place at anode. B oxidation will take place at cathode. C no current will flow through the molten salt. D the metal in the salt will deposit on what? On cathode. So reduction will take place at anode sometime cathode da. Oxidation in immoo anode da. So kanneen kana keessaati deebisaa kan ta'uu danda'u kamidha jechuudha? D jechuudha. So during the occurrence of electrolysis of molten binary salt, the metal in the salt will deposit on the cathode. So the answer is D. So gaaffii 45ffaa which of the following statement is false regarding to electrolysis of dilute sulfuric acid solution? A oxygen gas is produced what? At anode. B hydrogen gas is formed at cathode. C at the anode sulfur oxide ions what? Discharged. At cathode hydrogen ion is what? Discharged. So warreen kana keessaati soba kan ta'e during electrolysis of dilute sulfuric acid kamidha jechuudha? C irrattis argamudha jechuudha. At anode sulfur tetraoxide ions are what? Discharged jechuudha. Because during electrolysis of dilute sulfuric acid, H2O or water is oxidized at the what? Anode to form oxygen gas, not what? Sulfur tetraoxide. Yeroo kanarra dilute sulfuric acid keessatti wateriin maal ta'a jechuudha? Oxidized ta'a jechuudha. Maal form gochuu fi oxygen gaasii produce gochuudhaaf malee sulfur tetraoxide produced gochuuf miti jechuudha. Ion kana produced gochuuf osoo hin taane oxygen gaasii produce gochuuf H2O oxidized ta'a jechuudha. So
sulfur tetroxide ioniin kun maalidha jechuudha. These typically do not get discharged dilute solution. So in case of this, the answer is C jechuudha. So kan taasisu C irra jiru jechuudha. So kan biraan gaafa 46 which of the following statement is false regarding to electrolysis? Why electrolysis ilaalchise soba kan ta'e kamedha? A inert electrode is an electrode that does not what affect the products of electrolysis. Kun true jechuudha. B active or reactive electrode is an electrode that affects the products of electrolysis. C preferential discharges is the easy in which ions are discharged in preference of other ions during electrolysis. D the electrical conductance of electrolytes is due to the movements of delocalized electrons. So ima kana ilaalchise deebii kan ta'uu hin dandeenye D jechuudha. Why electrolysis ilaalchise electrical conductance of electrolyte maalidha? It is due to the movements of delocalized electron jedhanii jedhu kun soba taasisaa jechuudha. So gaaffiin keenya biraa gaaffii 47ffaadha. Calculate the mass of copper deposited by the electrolysis of copper sulfate solution placed in series with a silver nitrate solution when 0.108 gram of silver is being deposited. So molar mass of silver in ulateera sitti 8 gram per mole fi akkasumallee molar mass isaa kan copper in ulateera jechuudha 63.5 gram per mole jechuudha. So kanaaf asitti maalidha mole of silver maal akka ta'e hojjenne kan barbaannu jechuudha. So kan argachuuf jalqaba maal goona? We must calculate mole silver of mole silver calculate goona jechuudha. So yeroo calculate goonu maal goona? Step jalqaba irratti moles of silver equal to what? Mass of silver over molar mass of silver jechuudha. Molar mass of silver. So mass of silver in Kenya akkuma laatameeru 0.108 gram over molar mass isaas nu laatameera jechuudha 8 gram per mole. So yeroo kana maal taati giraamiidhaan baddi meeqa arganna jechuudha 0.001 mole arganna jechuudha. Mole arganna kun maalidha? Moles of silver. So yeroo kana since the ratio of this equation is 1:1 ratio, moles of copper is deposited by what? The same to as silver. So 1:1 ratio gaafa ta'u kan copper illee akkasuma meeqa ta'a jechuudha? Copper deposited illee akkasuma copper deposited the same to what? Silver jechuudha. 0.001 mole mataa jechuudha kan silver. Sababni isaa maaliif? The ratios of silver and copper is what? 1:1 ratio wanta ta'eef. So yeroo kana maal goona? Mass of copper deposited calculate goona jechuudha. Yeroo sana maal goona? Mass of copper deposited equal to maaliin arganna jechuudha? Hin baay'amna jechuudha. Isaas immoo 0.001 mole times what? Molar mass isaadhaan jechuudha 63.5 gram per mole. Moleedhaan baddi achi booda meeqa arganna jechuudha 0.0635 gram arganna jechuudha. So 6 jechuudha. Kana gaafa 6 nu meeqa ta'a 0.064 gram ta'a jechuudha. So kanaaf iyyuu gaaffii keenyaaf deebii kan ta'u isa kamidha jechuudha? Eerra isa jirudha jechuudha. Eerra isa jiru 0.066 isa jedhu ta'a jechuudha. Eerra answer eerra isa jiru jechuudha. So haala kanaan ilaaluu dandeessu. 48ffaa gaafa hojjennu gaaffii 48ffaa. What mass of chlorine gas can be produced when a current of
0.452 ampere is passed through the molten of what? Calcium chloride for 1.5 hours. One Faraday equal to what? 96,500 coulomb mole per jechuudha yookaan immoo Faradayin tokko meeqa jechuudha 9,600 jechuudha. So kana calculate gochuu fi first what we calculate total charges of this solution yookaan immoo total charges isaa calculate goona jechuudha. So total charge calculate gochuu fi Q equal to I times T yookaan Q jechuun maal jechuudha? Charge yoo ta'u I in current dha. T immoo time dha jechuudha. So kan argachuu fi charge current keenya meeqa nu laatame 0.452 nu laatame jechuudha. Times maal goona jechuudha? 1 hour jechuun immoo 1.5 hour jechuun meeqaan baay'ina jechuudha samoo 360 jechuudha. So yeroo sana meeqa ta'a 5,400 argannaa. So yeroo kana timing keenya kana ta'a jechuudha. Yeroo kana meeqa maal ta'a jechuudha 2,434 tuqaa 8 coulomb argannaa jechuudha. So achi booda maal goona use Faraday's law yookaan Faraday's law maal goona fayyadamna jechuudha. Yeroo sana chlorine gaasiin maalidha 2 mole of electronii maal godha require godha yookaan electronii 2 require godha for what 1 mole of calcium 1 mole of chloride. So yeroo kana maal goona jechuudha moles of chlorine gas equal to charge over 2 times Faraday. So 2 kun maalidha isheen number of electrons transferred jechuudha. Number of electrons transferred. Q in charge dha. F immoo Faraday jechuudha. So erga kan arganne Q in keenya sila meeqa arganne jechuudha. 2,434 hiruu 2 baay'isu Faradayin immoo meeqa arganne 9,600. So kana gaafa hunda isaa irtanii xumurtaneettan meeqa argattu xumurratti 0.0126 mole argattu jechuudha. Kan argattu kun maalidha moles of chlorine gas jechuudha. So now calculate what mass of chlorine gas. Ammoo maal isaa jechuudha maasii isaa calculate goona jechuudha. Yeroo sana maal ta'a mass of chlorine gas equal to moles of chlorine gas times what molar mass of chlorine gas. So yeroo kana mass of moles of chlorine gas in keenya meeqa ture 0.0126 mole ture times molar mass isaa 70.9 gram per mole ture jechuudha. Moliidhaan baddi mass of chlorine gas keenya meeqa arganna jechuudha 0.892 gram arganna jechuudha. So kanaaf deebiin isaa maal ta'a C irra isa jiru ta'a jechuudha. Answer C irra isa jiru 0.898 ta'a jechuudha. Inni biraa 49ffaan the general formula that represents this olefin homologous series. Olefin yookaan alkiinii isa jennu jechuudha. Alkiinii kan ta'e isa kam isa jedhudha. ACNH2N dha, BCNH2N-2, CCNH2N. Kanaaf iyyuu hin beektudha yaala. The answer is A. Maal warreen qaban jechuudha carbon double bond. Carbonii warreen qaban jechuudha. Fakkeenyaaf etheenii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Etheeniin carbonii meeqa qaba jechuudha? 2dha. Ethene jechuudha. Ethene carbonii 2, hydrogenii 4 jechuudha. Hydrogenii 4 iddoo inni keenya lakkoofsa galchina jechuudha. Number of carbonii keenya galchina. Propene ilaaluu dandeenya. Buteenii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So kanaaf iyyuu olefin
yookaan immoo alkiinii isa jennu jechuudha. So the answer is A. Gaaffii 50ffaan fi inni dhumaa maalidha? What types of compounds will be formed if CH3OH? CH3OH jechuun maal jechuudha? Methanol jechuudha. And CH3COOH. Kun immoo maalidha? Acetic acid jechuudha. So react in the presence of acid catalyst. So kana jechuun maalidha? Fakkeenyaaf CH3 fi maaltu wal reaction gaggeessa jechuudha. CH3OH methanolidha fi methanolin maalidha? Alcoholidha. Alcoholii fi carboxylic acidiin gaafa reaction gaggeessan yookaan ida'uu carboxylic acidii keessaa immoo maalidha jechuudha kan reaction gaggeessu CH3COOH. Kun immoo maalidha? Acetic acidii jechuudha. Acetic acidii yookaan carboxylic acidii jechuudha. Alcoholii fi carboxylic acidii gaafa reaction gaggeessan processiin sun maal jedhame waamama? Esterification jedhame waamama jechuudha. Yookaan immoo forming of ester and water. Maaltu formita? Esterii fi wateriitu formita jechuudha. So yeroo kana methanolii fi acetic acidii reaction gaafa gaggeessan formation isaan nu laatan maal jechuudha? Kana nu laatu jechuudha. CH3COOH 3 plus H2O. Esteridhaa fi H2O arganne jechuudha. So CH3COO CH3 kun maal jedhamte waamamti? Methyl acetate yookaan esteridha jechuudha. Methyl acetate jedhamee waamama jechuudha. So kanaaf iyyuu methanolii fi acetic acidiin react gaafa godhanii gaafa in presence of acid catalyst jechuun acid catalyst warreen akka sulfuric acid jechuudha. Yeroo reaction gaggeessan maal form godhu? Esterii form godhu jechuudha. So kanneen kana keessatti kam ta'a jechuudha? B irra jiru esterii ta'a jechuudha. The answer is B. Esterii ta'a jechuudha. Types of compound isaan form godhan esterii form godhu maqaan isaa maal jedhama? Methyl acetate kan jedhamu form godhu jechuudha. So viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Gaaffii 26 kaafne haga 50tti haala kana fakkaatuun hojjenneerra jechuudha. Viidiyoo keenya itti immoo chapter 1 irraa kaafne haga xumuraatti kan jiran gaaffii qormaata irra dhufu jedhamanii yaadaman kan qabannee deebinu ta'a jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole riyaa keessaniif share gochuun dagatina. Akkasumallee viidiyoo keenya VPN bantanii ilaaluu hin dagatina isiniin jenna. Waan amma yoonaatti nu wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoo kana amma yoona asiin geessanii ilaaltanii subscribe goona yoo ta'e subscribe gochuun dagatina. Gaaffiif yaada qabdan karaa commentii nuuf kaasanii jenna. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.